gabbatanii waan amaan hin jedhina akka barbaadanitti haa jiraatani gaafa akka gandaatti gabbaanii isintu kan waan barbaadan jedha Sejamar dhiirri yeroo ammaa mi'a dubartii eessa beekta maalitti beektan mi'a dubartiidha maalitti beektan hoteela irraa inshallah birri shan ajajjee manatti inshallah bargariidhaaf biiza mana si dhufe mala yoom dubartiin kaatee mana keessatti nyaata guutee si kennite beekta yoom dubartiin mana keessatti kaatee nyaata daladdee si kennite beekti yoom nyaata gaafa harka dubartiitiin nyaatan harka dubartii baran gaafa harka dubartiitiin nyaatan harka dubartiitiin nyaanneesi harka dubartiitii agammaatti harka dubartiitiin nyaanne barullee deemee ni arrabsa kutaa biraallee deemee eegaa isin ufumarratti achillee deemee akkasuma arrabsa baadageen kun nartuu narsiiti akkasiiti alaala nyaanni harka dubartii teennaa osoo harka dubartii teennaa nyaatee dubartii teennaa waan jedhu. Teessii galee akkuma na sodaattu silkiin na arrabsita waan taateef is okay homaa natti hin fakkaatu ansan akkuma gaariitti fudhadha beektaa. Garuu immoo waan tokko jira mucaa kana maal goonetiniin waan akkasiisan jedhee mucaan kunii jedhe sii galee amma mucaa tokko gisee wayii hattuudha beektaa qaban adaamaa kanatti beekte. Qabame duubarraan deemanii beektaa konkolaataa oofaa jirallee garuu harka dha'uudhidha. Harka dhaya leebaa jedha harka dhaya hojii deemanii beektaa. Achumaan mucaan bakka sa'aatiin laaqanaa geennan namni battane akkuma jiru namni martuu garana goree tokkollee garana goree tokkollee garas goree namni marti battane. Namni martuu battanee jennaan amma maaltu tahiree bakka poolisichi ka'ii jedhee mucaadhaan hin deemna. Moraalin injiru jedhee mucaan because namni nu marsee harka dhayaan wajjin deemu waan hin jirreef jennaan wanni ka'ee zooruuf hin jiru jedheen salphamatti wanti an jechuu barbaade amma as jalatti yoo komentii namni sirritti barreessee nama hin arrabsin wanna taasoftuuf hin jiru siigalee komentii barreessuun keessan yaa appreciate you guys እና akkasii المهم عاطفاتنا لبا ترتمال بدن تلاوس وكستي وان كبو أني في كاني أبابون سجل لا بدو ما نمر جبدا رفات ما أنتو بدي جنني جنني ما أنتو بدي رفات كان ما أنتو بدي نما كان كذي فكان ناس رجال دونك والله هذا سجيب والله أكمل تيجي تجوا تقول تاكسينو فايدا حبيبتي تي يا رفاتك أشتي لكن أنت لا فكري أنا أرتيمتي كوي جيجون نديزيت تسونسري لاتيان سري متي بيتا قالوا ما فكت بيتا أنا وصوجت أمامي بر تيك توكي أنا رتياك يا بر أنا ما أكاونتي يوزرين سدي ما أفرقم توك ويا برباد ما قا ولا قادين بلد يو برباد ما قا أرسيدين بلد يو برباد ما قا ما أرسيد هو كي يما لرجتيني جيجسان جدات هرجع كسامرات تنتو كرور فتي ما قا هرجع دين أكاونتي برتين هرسيدي أنا هرجع ورقة سيدي يجون نلفاتو أكاونتي وصلاتنا كسبوتي نقلا فتموري رامورا نيبر أما كاميين رجع سنيمت الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنسان بدي مرة يا والله no one أنا موت واسيت أنا ما تيك توكي كان وين نمبر شو ده دبيه مالي في بيتني توكو بالي يوم تايساتي اتمود دي ورثتوكو كنا أنجد كنو أما مو أشومت أنا نتيسة نستارا كده كذي جدّوه لا الكيار أبا أسرع سدوك هاتي فاتي أو سدوك ما تاكي يجعم بسيتي ناسفري ننسفرتا لا وفي سدوك أبتي ناسفري ننسفرتا جينا مو نوتي إسين كبني أنا كياتي والله سارة ما كارسي ده يتي أو سو ما تاكي يا رب بعدين نتي تودا
usuma na arrabsanu usuma waan barbaadan naan jedhanu miti akkuma oromootitu iyyuu amma takka bahee kutaa nama arrabsu argite asirra waggaa torba waggaa waliin jirra anaa takka bahee waa'ee amantii dubbadhu argite sila waan oromoo kana odoo asirra baadhadhe natti tola humna kiyyatu nan geessine malee haa ta'u gin keessatti isinnin kabajina waa isiniin hin jennu asirra gabaane gaafa ilmaan harree ilmaan akkasii gaafa dhanii dubbatanii namni coggaaraan itti ka'u tokko ana coggaaraan natti ani kasidi bu'echu ijoollee jimmaa fi harargee wajjillee wal arrabsu badaadha faatee dhugama jette wanni ani itti harkaa galuu dadhabu arusii harree saltoo naan jedhan bakka achumatti callise. Sanillee ofirra keettanii bar ofii waliin jettani ofii ofirra keettani kutaa biraa kutaa komattanii qabdan jecha tadda nuun jette kanaan gaafa kutaa biraa keessaa bayanii nu arrabsanii wannummaan nuti gabbaanee dubbannuuf hin jirru maaliif situ nuun jedhe ulee ati nu dhoofte namni sirraa fuudhee nuun dhahe siigalee wayne kiyaaro ulee ati nu dhoofte namni gabbaa'ee nuun dhahe waan harree kana waan ofitti beeytu qabda baaliyyoo. No, wallahi. No, ada fate dikkaasi ajandaa kana. Kiyaarin qoosin. Abboo qoosaan jiru ada fate lolina. No, qoosaan dhalaali. Ada fate ati okol fitu bichaa bareeddaa ta'i. Kutaa biraa fuudhi kiyaar kiyya laali. Inshallah amaara fuudhi wallahi billahi rabbi kakadde. Yoo hundi Oromoo sirraa hafte anatu si ililcha. Amaara fuudhi wajji jiraadhu. Gina immoo gaafa kutaa biraa fuutan as garagaltanii maanu arrabsitanii hoo maali rakkoon? Abboo yoom isin arrabsine wanni isin arrabsine hin jiru namana akkanuma nana karamarraa itti naqabani ajandaa kana dhafaa Mee itti bani arage foto arafaate itti bani mee itti bani mee kiyaa marsii arrabsite dhamee akkatti dhufe mee kiyaa roora geeffadhu gisa takka aarii keessa waan hin jechuun jedhamu qabu koo itti dhiisa an osoo akkas jedheeti an amma fakkeenyaaf qoy shamarran saggooman haa waliin teenne jechuudha. Anamma yoo jechoota kana jedhan gaariidha. Mee dhaali ka'eeshi jechoota kana inni ilaali. Hambaa fuudhaa jira. Warra jiran arrabsan jechuudha. Moo akkas hin jedhini. Murteetee sattaa ni jedhama jechi kun. Hin jedhamu garuu warra as jalaa na arrabsitan jedhe. Sanyi jaar qoy kutaa nati fuute sun amaaran fuune bar yema amaara fuuteetti sii gammanna bar intala elemoo qilxuu fuute bar intala jaarraa abbaa gadaa fuute bar. Haadha faate assalaamu alaikum. Maal rakkoo qaba yoo fuute. kan inni gadhee kan waraabee dabarse. Haadha faate assalaamu alaikum rabbi dhugaan waa dubbisu. Na dhageetta haadha faate. Waan barbaade jechi atamma fayyadamte kun jecha sheeni guddaadha. በዚህ ላይ መርቀ ልቲ አባን አርገ ዱቤ ፉዘን መጥከኑ ቆሻሽ akka barbaadan raggatu dandeetta laal akka barbaadan raggatu dandeetta. kun shawaa fuudha kun argee fuudha kun jimmaan fuudha kun kaan fuudha osoo isin tiiktook irra fiidanii afaan keessan bantan manatti dulloomtanii diqaalaa dhaltanii warratti hin galtan warra keessan maqaa nyaatina mana arabaa keessatti diqaalaa dhaltee shaarutee fitti gatteessa manfuudhenoo arsi baaliyyoo namni kana afaan nagayaa tura kino dhageeffadhu laali baaliyyoo namni waan barbaade jechuu danda'a namni irra laalu hin jiru afamiyaa waan barbaade jechuu danda'a dhoombir waan barbaade jechuu danda'a namni irra laalu hin jiru sii galee ati garuu nama diqqaanis guddaanis sheekiinis qeesinis si hordofuu jechuudha dubartiin arsii bari dubartiin arsii wamma barbaade soo taate bar jecha gursummeetti jedhu diddaaf jechatti sadiirra fuutanii sadii isinirra fuutan aamiin jettee jiraatti bar kana kabaltanii kana isin jala qabattee jiraatti bar gurra tokkicha duuddee gurra tokkoon si horatti bar ija takka baddee ija takkaan isin horatti bar akkamitti jecha kana fayyadamta haati faatee yoo waasin jette dhukkee irraa kaaftee mucubbootee arrabsuu mirga guutuu qabda koomentii jalatti arrabsite koomentii jalatti dirraashii sii balleessii arrabsi akka barbaaddetti akkamitti walitti qabdeetiin daaraa domboroo nu goota akkamitti afaan kamiin nin jedhama meetti dhiisi an jibba keetii agan wanda nu tuffatte giyaa diqaalaa dhaltee achi gattee diqaalaa dhaltee haati faatee diqaalaa dhaltee manatti hafuu hin dandeetti gin dubartiin arsii maqaa qabdi bar ahmiyyeedha ka jala taa'ee akkasin sagalee ahmiyyeedha ga'e no isin jaalannaa isin kabajinaa abbaan akkas hin jenne
Hunda walitti qabdan jedhin jennaan inta innuu ta tiktokii jalaa jedhe malee ta wanti hin jennu hunda walitti qaban jennu. No, shamarran arsii jedhe yaa tiktok shamarran arsii wayitee qamaan arsii wayitee maqaan maarree. Warra tiktokii jedhe ka warra tiktokii jedheer. Armiyyaa fi baaliyyoo illeen hin jiran. Si jammar ka keessan dhufee itti muddinaan jedhe baaliyyoo. Maa hin sodaatte kinoo si bira jira gaafan. Wallahi itti mudduu dandeetta kiyaar. Gin ammoo dhaltuu arsii jecha jedhu fayyadamuun kan keessirrii miti. Wallahi kiyar wallahi rabbi ko mana kaba mara gaya. Arasora ke sindi sun beda mai tsani. Tilki asa jira. Arasora ke yara ti hasofte. Maybe emotional ta ti hasof dan deta sindi so ka ti hasofte fidat. Ya wallahi mar usmiyet ka sa mar usmiyet. Ka badi gudda ka mutu. Usmiyet bira jiru. Anil le jiru. Nadaga yaada faate dhaggeeffata haati faate illee wayitii asatti jira taa'ee dhaggeeffataatiin ture. Ani wallahi dhugaa rabbiin na haa dubbisu silkii yeroo san mana dhiisee biraa gabbaye si galee hojii namichi wayina dhufee diniin hojii wayiitii fi barrii banuu deeme. Achi ture namicha bira waggaa deebu kiyaaruu as gastirra hin jiru si galee. Anuu kiyaariin kun kijibaa jedhu amma reeftan itti dawwaleetiin hin gaafadhe amma erga haati faate akka jette booda itti dawwalee abboo kiyaar sila maaltu deemaa jira. Ata kana jette jennaan lawa anillee hin jenne maaltu jira naan jedhe. Anuu haati faate tu akka waa'ee kee haasaa jirtu ana itti meetiin na dhufe inni kiyaaruu si galee. Haati faate dubbataatiin hin jirti jedhee. Kiyaar ana bar sheer nan godhanii maaliif akkana nuun jedha wallahi ijoollee Ameerikaa irra sheer nu godhee maa nu arrabsa gurbaan Dubaay jiru sun gurbaan kam inni ka Dubaay jiru. Lafa amma deeme kana itti fi afur deeme bannaa ta'uu arba. Wallahi sheer nan godhanii bar gurbaan amma gurbaan wannan usummaa nu arrabsa kam inni gurbaan jedha gizee wannan viidiyoo sheer na WhatsApp inni godhanii TikTok keessa gaseenee laade ijoollee Ameerikaa irra sheer na godhanii. No, ila ada faate maaltu jira beeta kiyaar yoo dhugumatti gartee tiniin ka arrabsee shamara arsii ka arrabsu taate shamara arsii tokkoffaa yoo arrabse haadha ofii arrabse obboleettii ofii arrabse ofuma arrabse si galee maaliif inni illee achuma keessaa bahee arsima keessaa bahee waan ta'eef garuu yoo akka dogongoraatitti namni miira keessa hin galaa koomantii garagaraa laalee tiniin miira keessa galee immooshinii ta'ee dubbatillee Usme, ya Rabbi jedhiiti TikTok kanarratti namni haga hafarsaa arrabsamu si irra caala ijoollee arsiiti moo ijoollee harargeeti si arrabsa. Ana mo. Ijoolleen arsiin lubbuu fi ijoolleen na jaalatte si jammari'an arsiin tuqu bar. Irruma caala ijoon jechuun dhaan TikTok kanarra fakkeenyaaf kan arrabsu irra caala ijoollee shawaa amma fakkeenyaaf ijoollee shawaa wallagga iluu minaamin kun nan arrabsan irra caala kanan arrabsanen ijoollee ma arsiiti garuu gabbayee takka dhiirri Thank kana you. Ada faate baay'isee jechuu. An haga namni maqaa arsii qabu tokko na arrabsuun dhiifnetti anillee arrabsuun dhiisu. Koo kiyaar ila wanti arrabni kun irra kee usme maal inni beekta arsitti maali jetti intalli wayi arsitti maali jetti. No. Amma laal ijoolleen keenya koomantiin nama arrabsuu Isi waa jedhanii yennaan arsitti akkasii jedhee arsirra eegale mucaan. Arraba arsitti maali jettutu arrabsa. Kiyaar waa ta'u kiyaar illee waa. Haga afamiyaa kiyya isima sammaa dhukkeerraan kaasina wal galchitanii. Ila dhageeffadhu waan ofii sitti ma dhageeffadhu. Balaan rakkoon guddaan ka'e dhugaa rabbi yoo dubbanne girrisaa asliitu balaa kana hunda fide. Girrisaan aslii waa'ee aslii faa akkamitti aslii mucaa kana agastii sanitti ol galee tiniinin qarqaarsisaa kiyaar bashirtu mallaqa nyaata jedhani kiyaarii fi asliin kun hiriyyaadha. Dhugumatti gartee yoo kiyaariin kun mallaqa kana nyaatee jedhe asliin nama keessanuu irraa kafaluu danda'u obboleessa isaati. Namni kun nama dalagataa jira. Akkamitti mucaa kana nama akeekuu irratti ol bahee maqaa isaa balleessee hattuu jedhaanii waan kana hundaa asliin ni beeka. Akka kiyaar illee mallaqa kana natiin malleen kun akka fiiza irratti garanatti bahee hin dhumate. Kanarraa kan ka'e san dubbataa jirra mana kiyyatti. Girrisaan isaa kun akkuma achi dhufeen kiyaariin arraba kana himaayite taa'e jedhamu kana. Koomantiin guutuu yoo xiqqaate nama 4,400 moo meeqaa hundi isuma arrabsa. Si galee? Amma yoo akkanatti fakkeenyaaf arrabni sun osuma deemu achi. Anamma mee usme deengatta gaafa kiyaar hattuudha dhanii ijoolleen asirra itti dultu wallahi jechuudha osoo bakka dubbadhu jecha jedhu sii galee as kokkee kana na qabde maaliif jennaan hamma ofiititti mucaan kun ni dalagata waan barbaade haa godhu garuu ni dalagata akkamitti jecha kana jedhanii waan jedhu wayii sii galee bakka hin feene jechuma jedhaniin sanuyyuu jechuma namni jedhuun sanuyyuu gaafa inni gabbayeetiin ammoo jechoota kana fayyadamu taadaa girrisaa itti mudduudha ka maala na yooti taate.
Qoyka galatoomi laa lamma fakkeenya fi kiyaarrillee dhugaa isaa beekuu qabdan. Maaltu beekame arsii ta'uu sanniin hundamee usmee kiyyame. Arsima ta'uu maaltu beekame? Maqaa shamara arsii kana ilaali. Maali sanyii jawwee? Mee jechuun taata arsii ta'uu maaliif beeka? Fakkeenya wallaggatu dhufee arsii jettee banatti. Ta arsiitu dhaqeetiin shawaa jedhee banateetiin tiktookii asirra deema. Warra gisee jala seentee laalte suuraa isaanii takkan argineef jecha kutaa arrabsuun gaariidha. No, sanamma kutaa arrabsuun gaarii miti. Anamma hin beeka akka kutaa arrabsuun gaarii hin ta'in. Garuu immoo akkaataa namni itti fudhatu. Atillee bara amma fakkeenyaaf atuu dubbataa turte maqaa kana ofirraa jijjiiraa maali arsii maali akkasii warri jettanii deemtan kun jettee waggaa lama dura ragaxaan turre haadha faatee ofirraa waan kana jijjiiraa jettee naddoon arsiita akkasiiti beerri arsiita ennaa tan akkasiitiin jedhu kaamanii du'een bada malee maaliif jennaan saree takka yookaan saree lamaaf jecha tan gisee jala jettee ilaale viidiyoo takka jalatti hin argine. Amma fakkeenya afamiyaan osoo arrabse arsiidha. Ammallee taree deebee suuraa qaba. Eenyummaa isaa namni beeka. Kiyyaar osoo arrabse kiyyaar eenyummaa isaa namni beeka. Siyaasa osoo arrabse akkas baaliyyoo osoo arrabse akkas. Nama eenyummaa isaan beenne. Dukkanaayaa suuraa viidiyoo bichaan fayyadamu jecha gabbayaniitiin kun jechoota gurgurtaa san dubbachuun qaanyina. Girrisaa mana asiliitii dhufe yoo taate kasi raggataman deebistaafi. Dhimmi kutaa fi dhimmi amantii ammoo dhimma shanii. Haadha faatee. Deemi kiyyaar baay'een jaaladha baay'een si kabajaa jibbe. Amma hin gabaabsine dubbii kana hin finna amma laala haadha faatee dhageeffadhu. Kiyyaar atillee waa takka si gaafadhu. Ati akkuma amma Gurbattii nooyee naan jedha bada xagara. Qoy Bada qambara. Kiyyaar qoy nama lee arrabsine amma miira keessaa bayyiti. Ati dhugumaan mana kiyyatti shamarran arsii akka itti arrabsaa turte hin ajooyti akkas taate maal jetteeni? No hin jennaan. Ta koomeentirraa na arrabsitu bichaa jedhe. Beerri jala kana deemtanii koomentii kana arrabsitan osoo jettee rakkoo qabu bar. Warri Usme dhiirri laguu argu akka jiru beeytaa jiru. Dhiirri arsiin martuu kutaa hambaa fuudhaa jira. Warras jalaa na arrabsitan jechuudha. Warras jalaa na arrabsitan jedha. Meelaal madaadha faatee. Qoy kiyyaar qoy. Dhageeffau. Takka hundumaa namoota keenya hin jenne. Tiktokirra jirtu Laalaa gadi fuudhanii na yaada ofi ibsatu jedhi garuu hunda ishii walitti hin qabeen akkuma gaariin jirtu badaan jira. Akkuma badaan jiru gaariin. Afamii ammaa nama si bira taa'u kun noo jedhee si dhoggaa ture bar. Achi keessa abdii jirullee noo jedhee si dhoggaa ture. Osoo ati laagan nu dhiibu. Abdii jirullee samuuna geemii qaba. Inni gara tinfis jedhuun hin Maa geemii qabaatti baatu takka Baraka jannaan inni amane yoo masan warra TikTok irraa na amana arrabsuu jedhe haadha teenne keessa jira arsii guutuun arrabsini jennaani na warra na arrabsu kanaan jedhaa jira jedhe yoo masanu. Amma hin gabaabsina dhageeffadha. Iyyuun bu'aa takka illee hin qabu. Kiyyaar nama dalagaati nama miidiyaa irraa isaa 24 iyyaa ooluu danda'ullee miti. Siigalee kiyyaar yoo dhugumatti garteetiin badii balleessee jiraate har'a dubbii kiyyaar caafii agatanaa qabatanii akkana dubbatuu caala osoo gaafa kiyyaar akkasiin miidhamee namni dura duulee maqaa hattummaan balleessee osoo inni dhugaa qabu nama nagayaa nama fayyaa qabu fidanii polotikaa godhanii miidiyaa irra qarqaarsanii mallaqa guuranii fi Dubaay oofnee akkas goonee kiyyaariin balleessina maqaa hattummaatiin jedhanii waan san hunda shira san hunda irratti tataa turan gabbaatanii akkatti obboleessa keenya ilma arsiiti jettanii irraa falmattanii banni bareeda. Dhugaa rabbii dubbanne waan ta'eef siigalee maaliif kiyyaariin namni kamuu hin beeka nama biyya Arabaa Suudi Arabiyaa kana Usmee kiyyatiin jaaladhaatiin kabaja rabbii jedhiiti. Mucammaan abdiin jedhamu kuni yoo gargaaramee Dubaay deemame ilma Oromooti ilma Arsiiti obboleessa kiyyaari maal rakkoo qaba silaa birriin misteekiidhaan jidduu badde. Okay, ayyee galatoo. Sun amma anillee itti gammada yoo abdii miliyoona gargaaranii Dubaay miti Ameerikaa isa oofan hedduu itti gammada. Garuu maqaa kiyyaariin akkamitti kiyyaartu mallaqa haa ta'anii gargaaran. Thank you. Asli. Ani mataan kiyya ol bahee dhageeffadha. Ani mataan kiyya ol bahee maaliif mana sanbade beektaan? Ol bahee yaada kiyya dubbadhee mana asli sanitti asliin onna baasee tiniin maal agab gargaartaa naan jedhe mallaqa hin qabda. Ni gargaara maaltu maal ta'e jennaan abdii akkana rakkatee gargaaraa jirra naan jedhe maal ta'e jedheen kiyyaartu mallaqa nyaatee waan amma Dubaay hin deemu dhabee naan jedhe. Fiizan harkaa gubatee tiniin. Achi boodatti annama fayyaa qabu akkamitti qarqaaraa jedhee waytaan tana dubbadhu qaataasi funyaan qabaniitiniin ganna darban achumaan deemee mana kiyya banadhee yaada mataa kiyya ibsadhe illee si galee qeeqa dhiyeessine malee arraba takka illee hin banne nuti laal
أنا ما يو أبدين كركارة تنين دبي متي أمريكا دمي في ربي قريب في جري والله يتقبل مكناتو المورومو متي نابتنجل لكركارة تنجرن سيقله قرو موه مقا كيارين أكمتي وانسان كيا أصوبيكو أصلي نفان ساتين بودر دبتا تنين تري مال جري كيا Tata asli yakkisiifa chuun koi asli yakkisiifa chuun danda'u maaf akkana naan jette hattumaa naan jette dubbii kana quba qabda asiin durallee gaafa durallee dubbii tana fuudhanii kiyaar fuudhuu heda haa fuudhee ka'uu jedhanii harka irra qabanii tumaanii dabarfatansa guyyaa durallee jechuudha. سنانا Maaliif yakkamaa namoota asli itti bibilee maaf gaafanne silaa miisenjara waliin haasa'an miisenjara walii qaban lakkoofsa walii qaban gosaappii walii qaban itti bilbilee gaafachuu asli hoo hin jiru. Dhaggeeffadhu waa tokko. Taataa dhimma asliin godhee dubartoota maaltu geesse maaliitee santu ajaa'ibanuun jedhama. Kiyaariin kana dura anaa waliin buune mana aslii kana waliin buune kiyaariin wallollee ani deemee mana banee namni na himatee jennaan sargi aruusa isaa irra jira. Aboo yeroo akkanaa kana waan akkanaa irra jira waan hundaa hin finna jedhee keessanitti dhaqee mallaqaan inni haasa'u kanaa mika kanaa ol dachaa ta'u naga'umaan galchinee fi jiraataa jira. Irraa fuunee jechuudha. Siigalee sunuyyuu tasa misteekatti mallee dogongoree kanamaatti wal nyaate sanuyyuu baasii isarratti achi dhiibnee baafnee tinne. Kamujjatti takaa jechuudha. Siigalee nama yoo itti dhiyaatta jette irraa fuudhuu dandeettu. Kiyaar nama hiriyyaadha itti deemtee tinne mallaqa san yoo dhugumaan nyaate irraa fuudhuu dandeetta yoo inni hin qabaanne immoo gargaartee tinne kafaluu dandeetta. Sanirratti wannoo jedhee amma gara biraa babal'isuu dhiifnee waa'ee dhimma shamara arsii kana finnaa. Ta waa'ee kaanii boodatti ceena. Kiyaar yoo dhugumatti ati shamarran arsii mee muyitii godhadhu si biraa sagalee akka malee jira. Yaa ana bira konkolaataa oofaa. Koy laal dhageeffadhu. Dhugumatti yoo ati muyitii godhe baaliyyoo yoo shamara arsii akka amma jarri jedhan kanatti arrabsitee viidiyoo nama jedhan kun dhugaa ta'e idiitiin ta'ini dhugaa ka ta'u taate ati Idiitiin jedhini usme nyaata. dhageeffadhu miidiyaa karra idiitiin deema yeroo baay'ee haadha faatanii beektaa osoo beektu waan jedhin. Usme ati waa harka irra qabuudhaaf hin deemin. Eshi ayya dhageeffadha. Amma dhageeffadha. Waliigalatti kiyyu laal hedduus jaalatan shamarra arsii kunillee namni arsii hunduuyyuu si jaalata. Namoonni tokko tokko sitti duuluu danda'anii ati nama dalagataadha nama namallee waliin bu'uu qabullee miti. Ijoolleen immoo gara biraatiin itti buutanii warri koomantiin jala deemtanii arrabsitanillee mucaan kun haa dalagatu dhiisa. Namni karaa dalagaatitti mallee namallee yoo nama harkabbate nama saniif rabbi qofa beeka. Namni miidiyaa haqa namaa baasuu hin danda'u. Haqa kan namaa baasuu danda'u rabbii fi nama kallattiin nama dhiyaate gara keessattiin waan san fixe qofa. Siigalee miidiyaan haqa baafanna jedhanii yoo kadeeman taate miidiyaan haqan baasu akka namni sun addunyaarraa wal balleessu godha malee. Siigalee kanaafuu kiyyu yoo dhugumaan shamara arsii itti balleessitee ka jettaate shamara arsii haadha keetii obboleeyyan keetii dhiifama gaafadhu rakkoo takka hin qabu. Dhiifama isinaa gaafatu girrisoonni arsii kennallee kan nama jala yaatanii nama arrabsitan hundi keessanuu irraa dhaabadhaati. Garaan dhiifama walii gootanii kiyaarillee dalagaa isaa itti haquufu. Akkam jetta arfaate? Dubbii dheeressuu dhiifne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullah. Maalu sumee qajeelee akka muslimaatitti wa alaikum salaam warahmatullahi maalunya salaamata rabbi funyaarratti hin qabanii ana Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jonneetu jira. Asuu yukissiin keenu bira dhufeeti amma maaliifin mallaqa dheengada tikeetti murte uummataan galchin? Rakkoon qabu kiyyaan jiraa miti kiyya kissin isin biroo dhufellee bareedaadha jandaa gaariidha rakkoon qabu itti fufaa yoo danda'een deebisaa yoo dadhabeen miliqaa kiyya gasuma. Waa'ee ammaa kanarratti yoo noormaali wantoonni viidiyoon deemu nama hundaa miira keessa galchuu hin danda'a. Haati faatallee dirqama hin qabduugiin namni haati fakkaate dubbachuu hin danda'a. Namni tokko immoo yeroo aaree fi miira keessa gale eenyullee ta'e namni hunduu waan gaariin dubbatu. Kun immoo dhugaa jirtu. Kanaafini waa'ee nama dhuunfaa wal miidhee namni dhuunfaa immoo waan barbaade waliin jechuu ni danda'a. Akka barbaadetti illee walii deebisuu ni danda'a. Innillee achumatti garuu immoo kaamma waa'ee kutaa kana ijoolleen hedduullee miira keessa galanii waan badaa kana caalu dubbachuu danda'anii ammallee innillee aaree gubbaan kan biroo dabaluu danda'a. Kanuma keessa wanni biroo dhufuu danda'a waan ta'eef saba ofii maatii ofii faamilii guutuu dhiifama gaafachuun hin ulfaatu waan ta'eef erga afaan isaa irraa wanni akkasii ba'ee dhiifamni bilchinnaa dhiifamni beekumsaa dhiifamni dandeettii kanaaf hawaasa arsiitiin kiyyaa dhiifama akka gaafatu taasisaa. Kanaan alatti waan dhimma biroo as keessatti kaafatanii osoo ajandaa gochuu baattanii bareedaa jedheetan. Okay? Akka dhuunfaa kiyyaatitti dhimma biroo
hunduu hin danda'e humnallee miidiyaalee harkallee walirraa raftachuu hin danda'a namni biroo dhimma biroo kaasuu dhiifnee abra kunnu. Thank you gara laafu. Yaada bareeda jette laalatille. Nullee ka barbaannu amma dubbii gabaabsineetiniin dheerattee farratti hin fe'an jedhanii innillee dhiifamaa jiru girrisaa kanallee haadha faatee dhageeffadhu. Itti himi. Wallaahi billaahi abbammaan barbaadee gaafa irratti duulamee xiqqaa guddaan koomantiin jala deemeetiin irratti ka'uudhaanu taate namni deebii kana ollee namaa deebisuu danda'a. Mikinaanni isaa namni miira hin qabne hin jiru dhugaa rabbii dubbanna namni nama arrabsullee miira hin qabaachuu danda'a. Siigalee maaliif itti dhagama inni illee keessaa ba'ee obboleessa keeti yoo inni dogongoree waa balleessayyuu